وردة. السلام عليكم بابلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا خيا جرتا؟ جرا والله الحمد لله. أنا ما جرت نجا قبل نجا ربي نركز بس أي بتيوم ماذا سنركز. ربنا قال نباس أتس نجا قبل داي. نجا والله الحمد لله. هذا خير سمالي نجا قبل في كبر خيا. نجا الحمد لله جولني سويا وتكيا دين هذي نجا بعد ده بقى ربنا قال سباس جاي. برا كمان دو تكا نزارا نزاري تكا هذا قديم بودي ما ولا رجبين عبد بلته. أكمل مثلاتي نجا قبل خيا ده. والله نجا قبل بوجي كم. نجا والله هذا خير سمالي الحمد لله أسكني. يا ربي قالنا أجو تابو تفدرات سربو ما قمنا إن شاء الله. إن شاء الله رب ما جرا كم بيني نسن نجا قبل دي ما نتيرا سمال نارك. نجا قبل بيني نسي نافين خونغا إركن قبل ما سرقو بان قبل نودي. كنو aku magar teto ne video le mare ga diden jira yero amma tanatti wani ne rajulle be khobar lubuye wani nan yo hichiti ran taate male wani nan bare takalle ne jirtu e chogiya yo ni figarte wan dalago yoga ati kuba gabate takawu mali kuba gabante anta biran jirani siwa ma kuban kabwai garu ala kulli alhamdulillah rabbi salum da khaysan base manne abdu nakasit si khrese si mesha salum da godun dugara e duguma e bilbile abba ga lega den jira dugada dugada ne nunti kasiti tolche mane salum da khrese yani ni gore bini dugada alhamdulillah idi siga rabbi nga wakada brantin devsini nagan alman khayde wajin gatta igaruga duba bini re akami dala sangacho ofure mana kana manni sunga khiya jette dalanne dala garana ine jira kuba kabda akami re dubbinto manni ga khiya durani si suma krese malani samana isat kanname abule naka akka garte obule satte akal mo isatti garte isatte amana na khanne isaat na du bakhre se anka bamerin jira akuma garte ni garte bodalle haga dandawtiga garte Ibrahim kana tas gabbesi garte akka garte rakko isaat na akka furtu wani tigamadu isaat be kha je takasitti si be kha je dana tergete si bide ye ayye sanifu ga jole sogon wachuma jijirani ayye wallahi rubuye nama dila kana wajingara ko inni wajita ini beita wallahi duga rabbi jazaa khafalu fi haddun wajji rakkateen wajji cinqamu jira duga bas ga rabbi leen injalatu ga yo duga ran fuudha barbaade ga walumaan itti fuuna maleeda natti dubbatu maleera ree fuudha fi kana jaa anis ga jechuun nama namara dhufe kana xiqqishoo nama tulfaatti takka hagasuu gartee irraa deemee gartee haga inni citii kana baafatu bakka biraawwanni jawudha malee beeyta dhalaan tun maal achii gootii ni beeyta jechuuf hin jeegaa yeegaa maal dhiira biraa gooti numa gaafatumatti jira keenyaa fira keenyaa naan jehu jira ammoo dhalaan gartee ijoolleen ammoo akka miti fixaadha akka waan nama gartee eegereedhaa nyaattee akka guutuu jette dhalaan inni ooftun dhalaan barokkan laaluu ibiddan maa'uu sama ajaa'ibaatiif barbooda waan biraatu isinitti fidde yaaboo dhalaa kana jalleen arguu hin dandeenyu nuti barbaatanaaf bakka kanarraa fagaa afaan hanaagan gabaa barbuyyeen beeytaa miti hanaagan gaba duraanuu hanaagan gabaa narif den dubbiin tun gartee biini kun gartee firummaa haga wali qabanii ijoollee tan hagam takka wal beekanii gartee mee qorat dhugaati hedduu dhugumaan dhugaan firamu maaliif dhufaniif maal godhuufi dhufan akkam godhuuf bira dhufan dhalaal namni lama nadi beyan waan inni dhalaalama waan ofuun nadi beyan namni yoo jaalatellee takkuma jaalata dhiiroo bakka takkatti lama fuudhuu deema nadif dee waran lama bakka takkatti maal fuudhaa miti takkaa'uu gaa waliin dila kana taanee rakkoo meeqa keessa waliin kunneenuu mareeteetuma akkasitti ishaa allaa rabbii wajjitti fuuna malee akkanumatti fuudha. Siboo maalim dhuguma gaa yaadni keeti. Wal marii maleen ta'u. Egaa marii maleen taatu gaa ifii buuta birarra irra gaanuu mari'ateetuma yoo fuudhallee taate gaa akkasitti tajaalanne ta'e inni jaalate laallee walumaan itti fuuna gaayi. Amma maal seete beeyta namni beeki amma biini kun hedduu takkan wajjira. Wajji rakkate wallahi rabbi jazaa kafaluu fi hedduu takkan wajji rakkate akka abbaa fi haadhatti dura deemnee itti fuuna yoo fuudhallee taate. Waa hedduu takkan wajji rakkate beeyteen. Kanaafuu yooni fi amma beeka dhuga aga hawaayee fuudhaa dubbatu inni nu beeyta waa nan dhossu na dhossu sillee dhossu yoo si dhosse nan dhossu. Nu lamaan keessa nam tokkon dhossuu beekin. Dhugaa.
Kanaafuu haa dubbatu yeroo inni gartee dubbatee gartee fedhii isaa garree fedhii isaatti hundoofne waan goonu goonaa jechuudha. Haatee malee jennaani karaa kana dhufti eegii jeen bareedina siituu isaan garta. Dhugaadha. Maaliif jennaan waan nama afaan deemu afaan hin fiiganii jette Oromoon. Dhugaadha. Maaliif wanni sun fiiguu as deemu jirti wanni jarjartee afaan fiiganiif hin jiru jechuudha. Ittuma dhiibnee dhaggeeffannaa laalla jechuudha. Re'een maree walumaa isaanis ni jirti eessa galtan eessa bultan akkami? Ijoolleen asuma bulteedha mana gibbii keessa mana biraatu jira. Gibbii keessa mana biraatu jira. Gibbiin akkasitti mana qabdi if keessa mana biraa ala. Ayyee. Kun manyitaa fi saaloonaa beektee kun saaloonni majlisni afaasan malee manyitaan keessa jira. Eedanaa fi ijoolleen tiyyaa fi biiniin asuma bullee. Ayyee. Ijoollee as buluun taatanii jeetan gabbaasee mana kan keessa bulte. Ayyee. Na dura firaashallee isaaban bitee firaashallee isaabet habbaa sadii bitee gartee. Firaashni kiyya guddaan gartee duraan ijoollee tiyyaa wajjira ciisutan maleedha firaasha abbaa sadii tokkosii fi lama ijoolleedhaa bitee jira. Ayyee. Akkasii ijoollumti tunuun hoogganaan dhufee asuma jiraniiyu. Ajaa'iba! Duuba mee dubbii gargaasuutu adda baafadhu qoradhu gaabiin illee kophatti baasi eegamee mee keessa naa ibsa. Naachiftee waan amma tabiraa keessaa baanee boodamma sodoo yaanuu tabirarra babaluu dhaqqabnu. Mee har'a dhugaa jirtu ittiin hima ijoollee tana as galchuu deema moo eessarraa akka dhuftee fi firaashallee kophatti bibbitee jira. Ayyee inumaa booteeffatanii uree nama galuun barbaanneessa. Na dhibdemee anillee dubbiin tuni har'a gartee waan jiru biinii hojii haasayeetti adda baafadha. Adda baafadheeti waan jiru gartee. Amma beekadhu isaanummaanuu beeki gabbaa wajjin beekadhu. Ijoolluma wajjinuu moo? Ijoollee dubraasan fuudhanii hojii kutan biiniin fa'aan bara addan ba'anii bara. Karaa biyyaan karaa dhalaa wajjin deemu. Gabbaa magaalaa keessa. Magaalaan guddoodhaa miti dha. Yaa Rabbi khayrumaa godhuu biinii kanallee dhalaa jala deddeemin jiin dhalaa waan nu goote walumaanuu hanaaqa qabna. Yaa inninis gaa dardaraati nuti gartee fuunen manaa qabna ilmoodhallee qabnaati alhamdulillah rabbil aalamiin qalbiin alaa nu galte yoo gartee hormaata biraa yoo gartee rabbi qabeenya baana turte haadhannu kana barbaanna malee. Maa qubsiisu inshaallah rabbiin nu haa qubsiisu itti fuuna yoo fuudha barbaadellee qoradhu. Hayyeena qoradhamee akkasii akka waan gartee jaalatti itti jirtuutis ni fakkaata. Ijoolleen tun wal jalaan hafanii namni gartee takkuma jaalata. Amma gartee awwanni naan ta'in gartee dhalaan lama ta'uu kanaan naan ta'in laalate. Amma wanni waan biraas dhibaa miteeti. Eegaa bar dhalaan lama ta'uu kun hedduu nama yaachifte. Odoo takkittii tan intala tana jaaladhee natti fuudha dhaawoo jeelleettuma fuunaa duuba talamaa tanaa dubbiin nama dhibaa bara. Na dhibeen tasaabii wanni harkifattee deemtuuf gartee inni jaalatu sunis beekadhu amma dura tanan fedhaa Ibrahim tanan jaaladhaa jedhan baal. Gamtuu takka kan akkatti ilaalee booda rakkoo biraa isallee naquu deemti natti fakkaate. Mitaadha laal akkatti fintir jetti. Lachuu. Dhalaa taatu miti bultilleedha yoo nan fuudhallee jeegaa laman fuudhu meettu ati nu magaafadhu yaaboo haalan wajji gubatellee inni kun hedduu afaan illee itti wanni ijuu nutti ulfaata. Nama dhiba haalli isaanii nama dhiba dura inumaan sodaachisaa mee har'a gartee anuu eda hirriiba rafeen bulle. Ayyee. Har'a waan jiru guutuu adda baafadheetin adda sii baasa anuu ejjennoo itti fudhatuuf hin deema addinis. Amala kiyyani beektaa maal goota amma kanaa gartee biiniin nutti nama jabaadha nama gartee kabajaa nu biraa qabu nama gartee har'a gartee rakkoo isaa irraa dhiyeessuu qabnu miti maaliif jennaan kaleessa nu hojii rakkatee kaleessa gartee nu hojii dararamaa jiru isaa nutti dhabee dalagaa isaa nutti dhabee dalagatee maallaqa isaa isinitti dhabee waamee gartee ijoollee dantee masruufaa ture ijoollee keenya gartee akkasitti bira dhaabbataa ture gaafa naannutti gartee biiftuu bira dhusanii. Wallahi jazaan isaa nurraan dhumtu jazaan isaa akka seene taane fi rabbi kafale malee dhumtu. Hin dhumtu amma jarjarree gartee isallee fitti ifirraa mururra Oromoo teenya balloollee gartee jarjarree booda gartee Oromolleen nutti aarurra gartee midhaan kun nama isinii wajja akkana ta'e isin nama jazaan beene jettee Oromollee nutti mufaturra.
waan jiru guutuu itti gartee wajjii mareedheen suuta gattaa'ee akkanam tokkotti adda baafadhee akkasitti insha Allahu ta'ala waan jiru hunda adda sii baasa narraan jirjirin. Addaan baasii Ana kan beekutti gaa biinin gaa akka obboleetti. Gamtiin jaata lamaan hin jalaa akka turis maa waan biraaf iddun beeynu. Sirri. Tanaan na yaachise malee an takkitti taatee gammachuudha. Ilis jeetin itti fuudhawu nagaan gamnan gammadaafi.